Mana uffata aadaa Oromoo Taayiwaan guddaa uffata babbareedaa gosa barbaadanitti ni argattan. Kan gatiin madaalawaa isa rakashaa kan murtaa'e. Kottaa bitadhaa isiniin jenna. Hamma dhuma qophii dheenyatti nu faana turaa. Anka isinii waliin turu badheetuu binjaama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota daawwattoota keenya egaa irratti nama irratti iddoo qophiidhaa ajaa'ibaa kanatti argamna. Mana uffata aadaa feetus uffata alaabaa iddoo feetetti hodhitu bireerra kun olaal uffanni akkuma isin ijaan argitanitti iddoo bashannanaa yoo deemuu barbaadallee asit dhuftee mana ibsaa cinaa dhuftee rifeensa akka ajaa'ibaa kana qorattee asit godhatee uffata heqaatti gootee iddoo feete deemuu dandeessa. Kan sana adeemuu barbaadullee kun uffanni illee akkuma beekamuun uffanni Ila feetetti kun olaal akka ajaa'ibaa kanatti faduu gosa feete keessa cirii na hodhennaan akka ajaa'ibaa kana ciree si hodhu bireerra maqaan kee Julal. aywa zulal khasini hodhu kun zulalidha mana ibsaa cinaa isin jee kuma reefun tana isin jee akka ajaa'ibaa kana suufa adda uffata kan bittee kallisuu barbaadullaan asuma dhuftee rifeensa akka ajaa'ibaa kana qaatti godhattee bareedina qabadduun ala bareedina biraa hidhaattee kun as dhuftee uffata akka ajaa'ibaa kana qaatti gootee gabbaataan siin jira kun olaal uffanni qaba isin agartanii mee akhi baaseetumaan isin garsiisa gaa uffata aruuzaati laal uffata aruuzaa gaafa aruuzaa filachuu fuudhuu barbaaddee dhuftee asitti Lati waan barbaadan hunda asii harkachuun ni dandeessanii isin jaa uffata garaagaraa fetu xaaqa hodhitee dhooftee as kaattee hodhachuudhaaf kunoo mana farsa irratti lakkoomsa barreessinee asirra isin ganya kallattiin dhuftanii uffata garaagaraa ka alaabaa feetii dhuftee asirraa bitachuu ni dandeessanii kabajamtoota fi hordoftoota keenya YouTube hordoftoota badhee tuubii taatan badhee tuubii subscribe like share godha hanqinoota jiruu fi jajjabina jiru immoo komantii jala kaayaa fi isiniin jenna asumaanuu mana uffata Oromooti uffata faashinis garaagaraatis uffata aadaa Oromoo bifa barbaadanitti kutaa kamiyyuu kutaa kudha tokkoon Oromiyaa kan ta'an hundinuu dhuftanii bakka tanaa argachuu ni dandeessanii isiniin jenna. Teessoon isaanii magaalaa Radaa Farsaa guddaa gizechirraa gad deemtan karaa harka bitatti as seentanii taapeellaa guddaa ni agartu. Mana uffata aadaa Oromoo ja'a. Namni uffata isin sirreessus maqaan isaa Jilaaluu Jaamaa uffata gosa barbaadanitti yoo feetan kootii yoo feetan shamiz surree yoo feetan gosuma barbaadanitti isin boonsuudhaaf qophiidha koottaa fayyadamaa isiniin jenna. Maali mootoraa moo yaa poolisii bakka san geetu kun uffata garaagaraa asii bitachuun ni dandeessanii isiniin jaa ijoollee qaccee qacilee tana laal kun asitti rabbiin faaya kun uffata akka ajaa'ibaa kanatti bifa feetanitti as jala argachuu ni dandeessan lakkoomsallee barbaadan kun as jalatti isiniif keenya dhaabbata farsaa magaalaa Radaa jaamtu keessaa dhuftanii bitachuu ni dandeessanii isiniin jaa mana ibsaadhaa cinaa kanatti tolchuu yookaan ogeessa jabaadha jechuudha. Gama uffata isaan barbaadeetti tolchuudhaan ogeessa jabaa akkuma isin argaa jirtan kunoo waa inni dalagaa yeroo isin argitan uffata isarraatis qaallaan nama qabaa jechuudha. Kanaaf dhuftanii uffata isarraa kanas ni argitan kunoo akkana caalchisee isiniif hodha. Kanaaf sabboona Oromoo kana koottaa jajjabee isaadhaa hunuuraan alaabaa dhaanfeetanii isaa alaabaa akkasii qamisa keessa gabbuuti. Qaalli irraa isin qabne naqabee jira kan isin qabuun dhabuusi illee kanaaf koottaadhaa akkasitti obboleessa keenya jajjabee isaan isin jaa uffata biyyoormaa keessa taa'ee aadaa teenya guddisaa jira. Odaa qabalaa argamne asirratti jalbiraa hojjetan kunneen odaa inni qabunaati. Odaa Oromoo qabaa jechuudha. Kanaaf koottaa
bitadhaa isin jennee kabajaaf jaalaanis na feerree jirraa nu hojii turuudhaaf galatooma kun uffata alaabaa kophaa akkana bareedus akkuma isin argaa jirtan kanatti asitti isiniif dhiyeessee jira jechuudha. Kanaaf kun miiraa yookaan uffata dubartoota barbaadnanis asumarratti argamaa gama hundaan jechuudha. Waa hundaan ni isiniif dalaga. Kanuma dhalaa kanaa yookaan dubartoota keenyaa jechuudha. Iddoo biraatti dubartoonni keenya irratti jiraatan iddoo biraa jiraatan sanaa jiraatanis iddoo itti kan namarraa qaamni isin qabe taanaan maaf rakkatan kootu akki gootu digiraami suuraa qabu wadduuti kootu yeroo sanitti kanaaf akkasitti yeroo ati jetteen waan akkana naaf jedhu jettee suuraa itti agarsiifnan suuraa irra dhaabbateetta isin barbaadan caalchisee ni bagata kanaaf kootaadha akka ajaa'ibaatti irraa bitadha jettee beeksaan isin ijaa galatoomaan hojii turuudhaaf. Ada bisa berbagi, berbagi. Kita semua berbagi. Tadi rasa tak ada usul jadi. Kita berbagi. Asukan tiga bulan sebelum surah. Surah berkuatan ni? Dia bilang sudah berkuatan. Asukan.